Ijoolleen isa dhaqanii madaala lamaali qaba. Madana lamun jechuudha. Kun akkasitti indaalli kun wayyo. Shama hordoftoota ganneeyyotu nagaa siniif haa ta'u kan jirtu nagaa keessan nagaa kooti galata waaqayyo sinis faga nagaa taatan jecha inna jirtu miti jira galata jechuudha mataa koo magabtu xeebbarra jira jechuudha inna bakka oliin galee viidiyoo sinii waraabiin ture jechuudha inna kana mochura kana nagaa sin gaafachaa jiru jechuun natti tolu jechuudha namni illee na bira jira waan ta'eef jechuun miidiyaa mindinu namoonni baay'een kaameraan jaalatan waan ta'eef inna amma immoo mana galee indaama dammoo akkuma galiin jechuudha yoo sa'aatiin misa darbee jira kuka sa'aatii 10 naamna ta'ee jira garuu shiroo wayii hojjadhee lafa goode jira jechuudha shiroon biyyaas kinaati jechuudha dafii dafeena istuufiidhaan hojjadhee dafee jechuun bakka hin jiru bakka hojiitan jira jechuudha yaa meeshaa bakkuma hojiitiin qaba waan ta'eef wajjin maanuu illee isamoo jechuudha inna barbareef shiroo sinate daasi sengaleen ture jechuudha inna ammoo yoo karaa deemu fataa godhensni waraabe ka dhugaa rabbi jechuudha fataa godhi jechuudha sinintana agarsiiman magariisa bichaadha jechuudha kina akkuma argitan barbare jechuudha barbare kuni kiiloo 8 jechuudha kuni kiiloo 8 kana fakkaata kinoo takkitani na wayne እናንተ በስማ ብዙ ማረመችው ጣጣ ባይ ቀበዱ ጋዋቀችው isa qanaxxasu maal jechuu qimaaqimeen isaa soo gidhaadhawu my god na dhuga rabbani lamata manatti biteen daaksiseen godh ofii kiyyachuudha namuma irraa ifida malee jechuudha akkasitti birrii lamallee sadillee on argadana wayya dhuga akkanatti illee shaggaa dhagaaru bakka wantati baastu sani wannuma bakka jechuun qimamiitti bitaa kan daakamu sanoom kun birrii meeqa indasibetu ibbaafi ibah di demishan indase jechuudha kiiloo kana bicha jiru barbariyaa mata nageessu jechuudha
shiroo simmoo shiroo bireedam shaniin andaasee jira shiroo barbariin gargari jechuudha. Inna daasisaan isaa ta'uu walumaa galatti baay'isaa akka kiiloo 8 ibbaaf diidamii ibbaaf kiiloo tokkotti bireedam shaniin baay'isaa kiiloo 8 na isoo giddi jira qimaa qimameen yeroo amma kana yoo wanti xiqqaan hin ga'u Senegal immoo yoo akkuma manatti hojjetatu immoo hojjechuu qabda jechuun namni yoo bitu fakkeenya manatti hojjedha yoo ittiin dambanyaa sii ta'u saniin booda immoo dirqama mi'aawuu qaba jechuu barbaadatanii shiroon immoo kinoo kana jechuudha. Shiroo barkat godheen daaksisee jechuudha. Beestaaliinis immoo ittiin ashagu jechuudha. Kanneen ittiin ashaga jechuudha. Argatanii beestaalii kana jechuudha. Beestaalii kanneen ittiin argatanii beestaalii kanatti ashageen jechuudha. Intanii qaban wanta kinoo asiin kinoo cufaa qabu kinoo asiin itti gashee tanaan ከዛም በኋላ ashageen bootatti intanii isaa hojjedheef hin jira waan ta'eef boota jechuudha. Achitti daradara jechuu barbaade tananii baaltinaa jedhama akkasitti jechuudha. Bassoo nan dhabe immoo jechuudha. Bassoollee nan daasa jedhe nan dhabe bassoon hin jiru jechuudha. Bakkee nama deeme kana guyyaan biraa waan argetti hin daasisu malee homaa gochuu hin dandeenye har'aaf barbaade jechuudha jechuudha. Mixmixaammoo nan qaba. Innaa akkasas hin jedha jechuudha. ganama biddeen toshee kaasaan boola suuqii dhufee xiqqoo ishee hojjedhe sa'aatii 3 ምናምን turee tanan kaza sa'aatii 6 walakkaatti cufee 7 ምናምን kasan sa'aatii 3 turee horofaa qaba jechuudha. Hundeen baay'ee tokko horofaa qaba dhugaa rabbi. Inna sanummaa hin fagaatas jechuudha. Masaafaraa isaatiiyyuu bakkee fakkeenya fi baabura zaala dhaaku jechuudha. Kan jechuun hin daldalle zaala isaati malee jechuudha. Zaala bakkee daakamu hin tura jechuudha. Masaafaraan isaatiiyyuu birrii 30 deemta jechuudha. Bajaajirraa buuteetu iyyuu lukaanuu baay'ee deemta Senegal kana kanatti sa'aatiin irraa fidhateen ture. Inna kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota kooyi. Kana fakkaata isinis immoo na jajjabeessaa jirtanii jedheewwan jechuudha. Dhugaa rabbi yoo isin viidiyoo keenyaa ilaaltanii anis immoo hojjechuudhaaf tasfaan godhadha jechuudha. Nan jabaadha. Yookaan gina maaliif cabbo silallalummaa cinjaa baqa jechuun finne na godha jechuudha. Maaliif kaka'umsa yoo isin immoo akkasitti jajjabaadhu maatiin kun kaka'umsa naaf ta'a jechuu barbaadatanii guddaa tokko galatoomee warri na jajjabeessitanii waan qabdanii warri na bira dhaabbattanii eebbifama waaqayyoon sinaa eebbisuuf sinin jedha. Inna viidiyoo mochuudha viidiyoon gasini fure jira viidiyoo wayii jechuudha. Abbaa warra kootu jennee mucaa hiriyaasaa tokko ta'anii hojjanna jira baay'een mabeete viidiyoo sana irratti jechuudha. Uummanni kolfa akka guyyaa sanitti kofallee garaan dabshaa ta'e dhugaa waaqa dubbachuudha jechuudha. Inna yeroo tokko dha kolfillee yoo baay'ate intini miti jechuudha dhugaa rabbi baay'ee garaan dhukkubee dhugaa rabbi jechuudha. Inna akkasiin jedha viidiyoo san laaltanii meeqa akka nagashitan bicha beekani maarami jechuudha. Qaxxaameen jiralleedha viidiyoo san irratti isaan immoo maaliin akka qaxxaawu bicha meenaa barreessa jechuudha. Gaafi na gaafatanii gaafi maaliitiin nan dhabee deebisee immoo naqaxxaan jechuudha. Suuqii keessa juusiin ala dhugan juusii 2 jechuudha. Inna waan ani isaan qaxxabanatti maa immoo komantii jalatti na barreessa isiniin jedha. Turtiin wajjin gootanii guddaa ta'u galatoomai nagaatti.